بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبلون دقيفتوتا هردفوتا تي في نور الهدى يا ورين قرصقرتي علماء الدنيا خيس جرن أوروميا خيسا في بيوت أدى أكو مثلا أفريقيا في آسيا في أمريكا في أوروبا خيسا واني سنيدة برسن تي في غنتي يادو نيادة أمو qabxii waan dabaree irratti wanniin isi yaadachiisu. Nutiin kun saba guddaa ta'u wajjin TV'n gartee bashanshana qawallee adda addaa biyya keessa akka jiru ni beektan. Guyya tokkollee akka TV'n kuni keenyaatti jennee keessachi dhayinnee guyya tokkollee jecha Rabbii Rasuul himuudhaaf mirgan qabnu. Maaliif wanni kuni waan siyaasaa godhame amantiin bakka qabdii heerattis yoo siin jaan mirga qaban. Tanaafuu waan gara amantiidha itti yaannee nuti godhachuun dirqama keenya. Tanaaf jecha akkuma san uummanni gartee kiristaana arraan tana mataskaana karaa isaan gargaaruu jira. Paartii addunyaadhaa mataskaana jedhanii akka gartee Vaatikaan fa'aa kanneen addunyaa irratti gargaara. Fakkiidhaaf addunyaa tana irratti xaqaalaa haymaanoot biyya keenya keessa ja'an suni addunyaa tana keessa shanii jira jedhan. Shanan keessa kan Afriiqiyaa tana gartee eeguus tokkoffatti Finfinnee jiru kana xaqaalaa haymaanoot ka jedhan kan. Bakka mataskaanni tijaaramu cufatti quba qabaatu bakka TV'tis bakka waan amantii kana laalu tajaajilu isa kana. Duuba nuti karaa akkasitti tajaajilnu hin qabnu Rabbii keenyaa fi achi boodaan kiisha keenya malee. Duuba tanaaf jecha wanni walitti dhaammannu obbolowwan yaa nama gartee Rabbiin hojiitti kennee laal waan biraatii miitii boofee qabdu bakka itti faxaran yaa kama hoteela qabu yaa kamana dukkaana huccuu qabu yaa barsiisa yaa dalagata yaa hurkaan bula yaa nama gartaa waan baatitti harkattu beeytu mee sanirraa hogguma gartee TV gargaarsaa innoo yaaman kana waan qabne sadaqachuu miti waliigallee mee baatitti Rabbiif jecha karaa gargaarsa guyyaa keessaa kana dhiisaa akkaawuntii isiniif kennamtu namni biyya keessa jiru ka biyya Arabaa jiru ka biyya Ameerikaa Awurooppaa jiru bakka cufa sanduuqni godhame achitti karaa barbaachisuun TV'n cuftinu akkaawuntii qabaa akkaawuntii isaanii sanirratti waan dandeessamee baatitti namuu Rabbi jecha ifaa qabu. Karaa kanaan TV'n jiraachuun rakkoo jirtu keessaa bahuu danda'a. Fakkiidhaaf har'a ati ilaali yoo mana tokko kireeffatte baatii hanganaan keessa galee hanganaan natti naa hafe jechaa beeyte kiraa walitti qabdee eeggatta jechuudha. Akkuma san baasaboorri haa dhumuu, wanni dhume haa dhumuu, kaardiin haa dhumtu, eenyummaan keetii haa dhumtu, wanni cuftini dhumti amatatti. Tanaaf itti yaaddeeti waan san bakka goota. Akkasanii yaanne hoggaa gartee rakkoon dinagdee dhufte dirmadhaa jechuu isiniin ja'amu kanaan duratti mee namni cuftinuu karaa gargaarsa TV kana tiifuma ta'e haa ta'u waan TV'n kun islaamummaan dhaabbatuuf namuu waan dandeessanitti halaal bultii 15 danda'u qabaatii danda'u qabaatii 3 qabaatii 6 ka'amata akkati dandeetti. Amata biran kutin namuu yoo akkasitti waa lafa kaaye yoo baatii takka keessatti qarshuma 20 yookiin 50 lafa keesse waan amataa if duratti yoo kennuu dandeessa sadii kennuu dandeessa. Tanaaf wanni ani sirratti jabeessu bakka tana gargaarsa gartee dirmachuu hogga isiniin ja'an kanarra karaa gartee baatiitti waan dandehe namni kun Rabbii isaatiif jecha if haa qabu nama Rabbii isaatiif if qabe. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ربي وان ربي في جتش كسجوتن قراء سنين بين ربي بك خايا سني ودجي تناف جتش أكو مثلا نبي كنجلي عليه الصلاة والسلام مالجان ما نقص مال من صدقة نمات سهمله الدنيا وان قبض الرايو خنتي ما ليني خيرته يجوميت لا التوقعات قرت خنرا دولار شنير رايوني في تقو صدقته أفرافه برخاني برخا كيس جرا yoo laalcha ijaan agartu kanarratti illee shanirra afurit deebi'e barakaa Rabbiin keessa sii kaayuutu
وان أتفو خيستي مالي أركون دنديسو تنافو ورقرتي وان كخنتو خناس ربي قرتي رزقي اتهاخنو رزقي قرتي حلال ربي قرتي نما خيني خنتي هابلسو رزقي حرام الرئيسان هافقيسو بكا جيراني تو ربي ركو إسان مدين چنكي قرتي إسان كيس جيران ربي سانا باسو خيساهو شمرن ورين الدنيا شوفا خيس جرو مدرسان مسجدان تيفين نمني قرتي روحي تهيجرو إسان كان بكا إسان جيران شوفتو ربين همتو إسان انقرسيسين خيري إسانا قنم سيسو ركو إسان خيس جيران شوفر ربي إسانا باسو أكو مسنقا إسان قفاف دعاء قوتا كان جنة ديرتي تنجاز دردر خينياس ورقرتي هذا أبا متى في يادتو ربي انقرتي إسان هاجارو رزق اتهاخنو همتو إسان انقرسيسين خيري إساني فول اتهاك أبو جنة ميغا والقنمتي رفتو ننقا ولتي ديبنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.